lolli kutaalee Oromiyaa garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru tibbanas jabaatee jiru odeeffannoon hawaasaa fi maddeen garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Kaleessa lixaa fi giddugala Oromiyaa aanaalee hedduutti lolli jajjabaan gaggeeffamaa turuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN hawaasa keessaa dubbise wal waraansi ture hanga diroonii waraanaatti dhimma bahamuutti kan gahe ture jedhu. Iddoowwan kaleessa lolli jabaan itti gaggeeffamaa ture keessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kan argamtu aanaan Guduruu magaalaan Kombolchaa tokkodha. Aanichatti kaleessa magaalaa Kombolchaatti dhihootti kan argamtu naannoo mana beenyaa jedhamu dabalatee iddoo garaagaraatti lolli jabaan gaggeeffamaa turuu kan himan jiraataan naannichaa waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwachuun hanga mooraa waraana mootummaa aanichatti argaman cabsee seenuutti gaheeraa jedhu. Lola ture hordofee magaalaa Kombolchaatti haleellaan diroonii raawwatamuu quba qabaachuu isaanii ibsu. Haleellaan raawwatame kun bakka Teelee jedhamuun beekamuu fi naannoo baankii Awaashitti ta'uu ibsuun haleellaa raawwatameen miidhaan namoota nagaa mudate jiraachuu akka adda hin baafatin nuuf ibsanii jiru. Lola ture wal qabatee jiraattonni manaa gadi bahuun rakkisaa ture jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kanarratti injifannoo jabaa argachuu ibsuu irratti argama. Lola kanarratti waraana mootummaa kasaaraan jabaa mudateeraa jedhe. Suuraalee lola kaleessaa kanaan wal qabatanii bahan irraa hubachuun akka danda'amuttis miseensonni waraanaa uffata seeraarra jireessaan humnoonni mootummaatti dhimma bahan uffatan hedduun miidhamaniiru. Konkolaattonni hedduunis gubamaniiru. Haa ta'u malee OMN suuraaleen kun waraana kaleessaa irratti ta'uu hin qulqulleeffanne. Gama mootummaatiinis dhimmicha irratti deebiin kenname hin jiru. Gama biroon aanaalee godina Shawaa Lixaa jalatti argaman Dirree Injinnii fi Jibaat akkasumas godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaatti tibbana lolli jabaan itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraachuu jiraattotaa fi maddeen garaagaraa irraa odeeffanneerra. Tibbana aanaalee Dirree Injinnii, Jibaatii fi aanaalee toora sanarra jiranitti torban guutuuf tajaajila quunnamtii cufuun lolli jabaan gaggeeffamaa jiraachuu kan himan jiraataan aanaa Dirree Injinnii kaleessa barii barraa qarraa eegalee kallattii Qaamtee yookaan Goondee jedhamuu fi Shebee Dabballee iddoowwanii jedhamanitti lolli irraa Injinnii guyyaa guutuu gaggeeffamaa turuu ibsan. Humni waraanaa guddaan torban darbe irraa eegalee garasitti bobbaafamaa turuu himuun keessumaa bakka gabaa Sanbataa jedhamutti kasaaraan waraanaa jabaan lubbuu namaa lolaaf garasitti guuramaa ture mudachuu argineerraa jedhu. Kallattii Jibaatiinis lolli jabaan jiraachuu odeeffannoo qabaachuu ibsanii tajaajilli quunnamtii adda citee waan jiruuf garuu haala gara shanan jiru adda baasuu rakkisaa ta'uu OMN'if ibsan. Aanaa ammayyaattis lolli ture jabaa ta'uu odeeffanneerra. Kana malees aanaalee godina Wallagga Lixaa hedduu Salaale, Shawaa Bahaa akkasumas Kibba Oromiyaa Gujiitti lolli jabaan itti fufiinsaan gaggeeffamaa turuu odeessi maddeen garaagaraa irraa arganne kan mul'isu wayitaa ta'u haalli kun gara baha Oromiyaattis babal'ataa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Hammam waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo jiru mariin furuuf fedhii qabaachuu kanaan dura ibsus mootummaan gama isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo qaama ergama diinaa galmaan gahuuf deemu malee qaama kaayyoo siyaasaa mataasaa qabu miti. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuu malee mariin waliin taasifnu hin jiraatu ejjennoo jedhuun lola Oromiyaa waraanaan itti fufuuf ejjennoo qabateerraa of duuban deebine. Kun ta'uun ammoo Oromiyaan itti fufiinsaan dirree waraanaa akka taatu gaagaamni waraanaa hamaanis akka itti fufu taasiseera. Waldaan barsiisota yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa sadaas guyyaa 26 jalqabee hojii dhaabuuf jiraachuu beeksise. Waldaan kun ibsa baasee jedhaniin guyyaa jedhamu kanarra jalqabe fincila hojii dhaabuu waan goonu barsiisotaaf barattootillee dareen galanii qabaadha jechuun ibsa bal'aa fuul yookaan luuqii jawabbaasiin balbaloo. Rakkoo qaala'insi Itoophiyaa rakkoo barsiisoti kunneen irra deebiin mootummaan akka daballi miindaa taasisuuf gaafachaa turan. Taatullee ammoo ministeera barnoota Biraanuu Naggaatiin hoogganamtaa dhiqaam dhimmi ilaallatu kabirarra furmaata tokkolleen argan jedhu. Kanaaf duub jijjiiramni miindaa atattama godhamee fi gaafiin isaanii deebiin argate taanaan finciluuf akka jiran irra deebiin akeekkachiisaa turan. Itoophiyaa miindaan barsiisota man barumsa sadarkaa lammeessootu ka barsiisota yuunivarsiitii caalaa jedhu. Manneen barnoota sadarkaa lammeessoo gubbaatti barsiisaan sadarkaan barnoota isa yookaan isii digrii ta'e tokko qarshii 12,500 maastersi qabimmoo 13,000 kaffalamuuf yoo ta'u barsiisota yuunivarsiitii immoo qarshii 11,030 qof ta'u pirezidaantii waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii dhiyeen kan miidiyaatti. Kanaaf duuba qaamolee sadi jechuun miseensota mammarii bakka bu'oota uummataa ministeera barnoota Itoophiyaatiif miidiyaalee hundaaf bakka jirtanii jechuun xalayaa ofii kan keeyyate gareen barsiisota Itoophiyaatu dhaloota qaruuf humnaaf beekumsa keenyaaf gumaachinee dhammaanullee
finfinnee qaala jireenyaatti wal qabate garuu jireenya gadadoo kee jirjechuun dubbaa yuunivarsiitota yeroo baay'ee magaalota gurguddoo keessatti hundeeffamu isaaniitii maan kireeffanne nyaanne buluun kee rakkisa ta'uu beekamu miindaa piroofeesar tokko fakkeenyaaf magaalota finfinnee fakeessan man kireessuu akka hin dandeenye tokko qabu mootummaa falnu barbaadu didee nu dagat kajetti barsiisoti dhaabbilee barnoota olaanoo gaareen biltsiginnaa tabiyyatti harka qabdu umninaan baratee abdii kutachiifte dhaloota doomsuuf hojjechuu jirti jechuun oommichi ministeera haasawu dhiyeen kan paarlamaaf kenneen biyyattiin biyyootan saara gadi keessa guddinaan sadaffaa Afrikaatti immoo tokkeessoo ta'u afaan ofiitiin nutti mejeera nuu immoo barsiisoti yuunivarsiitii Itoophiyaa biyya akkas guddachuun isii dubbatama keessa maatii rakkatte nu barsiifti qarqaaru lakkisaa ofiyyuu nyaanne bulu dadhabni jechuun dubbat kanaaf duub irdeddeebine qaamole akka akkaatiin falli akka nuuf kennamuuf iyyannus deebi tokkollee waan dhabnee finciluuf dirqamne jira jechuun xalayaan beeksisaa. الشباب المهاجد والقاعدة موتم حسن شيخ محمد خصومليا بلشون جبدو الكوالكاب إيجول لين فود أغوغو الدنيا شرور كيستوت كنت مقافتون حليل بومبي تمقدشوت أمرجي دبرخي غوتين غازت إنسيتوت دبلتنا موتن لاقبسان بتوكج على الراتشي سونسيني عددا ور أميجد أنكنان على اللين نموت بسديد ديات مداو خبيك سسكنتيبان در مقدشو آب يوسف حسين جميلي نامني تترارم لاقبسان muummeen qabnu dhaqqaba jechuun addunyaa guutuu rakkimootitti bobba'uun gargaaraa turan gochi badii kama qoddishoo raawwatam kan hordofeduun shabaabirra ban jedhu masgid garicha khajal galaan shabaleetti argam barbadeessu ka dubbatu mootummaan Soomaliyaa warra haleella al-shabaab harmaan dur godham keessatti hirmaachuun qulqulloota 15 fixxan jedheen fuudh uummata dura baasuun rasaasaan gaggeessa ammaleelle duuba mootummaan Soomaliyaa Ameerikaan deeggaram duul guddayya bifqindaa وتين بنجدني لولتوت غريتشا سغلتمو ريجيس جيتشوسا تلفزيون بيالس سوماليا SNTV وابفا حاليل لك اندوف تخوتا بولشيس بولا برتين جيسي بوجدم تخيسا غكيفمون سيممون إجول أحمد خارتي تنقوكم خبين بود آلو تنفكات تدوب إسيل رفت بلو تنجير آلكان توكناغام بلتخاتي جنان آلكان لميسو حاليل لبومبيك انديسون سوماليا خيست إلمان نمجم لانغ جيسو رترغام ياما إسيجي خغانا مرنا ويدات مقدشو أولوت مسارا موتما بنت جداني ميت دقبسي سوسي الجزيرة بريز غارين تندوم اوبريشين من آغا تولش جتين هوتيل فيلا خنانو مسارا موتما ترغم ويرر وبيسي هوتيل لغنم خمبر بدا خوني دوكون دالتوتي موتما أولانو من آنياتني في شاي دوغانيف جين والتدفين ججبا غاري الشباب تولين قبر رخون كتاب إنسايد الشباب جر خبر ريس غازت إنسان راديون سغل أمريكا هارون معروف قندالتوتي موتما سوماليا حال غارين تو اتساختانس ججبا دربو مسارا موتما داتو بومبي مديسيفتو قرچا جراچو فولتو درو في الربري magaalaa Finfinnee keessatti manni barnootaa maqaa artist Ali Birraa moggaafamee fi haadha warraa isaa Aadde Lillii Maarqosiin hoogganamu akka ijaaramu kantiibaan magaalaa Finfinnee himanii jiran. Ali Birraa gaafa lubbuun jiru haati warraa isaa mul'ata barnoota wallisuu qabdii naan jedhee ture ka jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee sanarraa kaanee mana barnootaa tokko hundeessuuf murteessinee jedhu. Kana malees Finfinnee keessatti addababaayiin tokko maqaa artist Ali Birraan moggaafamee ni misoomaa jedhanii jiran qophii yaadannoo artist Ali Birraaf qophaa'e irratti yaadii kantiibaa Adaanach kunooti. Sagantaan kun kan jalqabaa malee kan dhumaati miti. Isatti yaadachuudhaaf sagantaa kana bira kan darbe yeroo lubbuudhaan jiru yeroo lama akkas kan ta'u waan natti himee jira. Haati manaasaa Aadde Lillii Maarqos mana barumsaa gahaa qabaatteetoo akka ishiin barsiisuu barbaaddu akka ishiin hojii barnoota irratti hojjechuudhaan dhaloota qaruu barbaaddu fi kanaaf haala mijeessuu keessatti gahee keenya akka taphannuu fi akka deeggarru yeroo lama natti himeera. Waan naa kaasaa ture san odoo hojiirra oolee ijaan hin argin boqate ishiin lubbuudhaan jirti. Hunda caalaa eenyummaa Dr. Ali Birraa ni beekti.
hojjechuudhaaf haala kan mijeessineef keessaa yeroo dhiyoo keessatti fayyaan isaa waan baay'ee rakkoo ta'aa dhufeef dhiyeenyatti odoo isa kunuunsituu odoo isa dhukkubsachiistuu turte amma garuu isaafis ba'aasaa yookaan immoo waan odoo hojjetamee milkaa'ee argee tokko keessaa akka ta'e beekuudhaan maqaasaa sirriitti ol qabnee dhuguma hojiin Alii Birraa jaalalli Alii Birraan biyyaaf qabu dhalootaaf qabu gumaachi guddaan inni gumaache sun akka lubbuudhaan jiraatee dhalootatti darbuu danda'uuf maqaa isaatiin mana barumsa tokko ni qopheessinaa. Aadde Lillii Birraatis achi keessatti akka gahee taphachuu dandeessu kana ni mijeessina. Egaa Dooktara kabajaa Alii Birraa mana barumsa tokkoon qofa yaadachuun hin danda'ama jennee yaadna. Sanii olitti bakka baay'eetti waa hedduu akka hojjetamuu fi maluu fi danda'u abdii qabna. Ammas magaalaa guddoo keessatti waa hedduu gumaache. Aliin Birraa har'a waan nuti itti boonnee lafatti boonnee dhaabbannee fi waan itti boonnee dubbachuu dandeenyu kanaaf gahee guddaa taphatee jira. Addabaabaayii guddaa tokko maqaa isaatiin ni misoomsina.